Ashama harka fuunee akkam jirtu akkamsaa kana geechan hordoftoonni ayyuu 21 taatan hundumti keessanuu nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'uun isiniin jedha qaqqaaliiwwan kiyya ilmaan Oromoo hundumti keessanuu bakka jirtanitti biyya keessaa fi biyya alaa warri jirtan hundumti keessanuu nooraa nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jecha mata duree har'a qabadhee dhufe immoo mata duree addaatiin isinii dhufee tanan jira. Mata dureen kunis gorsa gabaabaa wayii qabadhee tanan dhufee jira. Gorsa kana keessatti waa baay'ee irraa barattu, waa baay'ee isin barsiisa jedhee tanan yaada. Like, share, subscribe gochuudhaanis seenaa isiniin jedha. Gorsi kun immoo waa hunda keenya fayyada, nu hunda keenya fayyada. Eenyu fayyada? Dhiira fayyada, shamara fayyada, guddaa fayyada, xiqqaa fayyada. Keessumattuu warroota yuutuubara qaban isif fayyada jechuudha. Gorsa dheeraa miti, gorsa gabaabaa wayitan qabadhee dhufe. Inni kunis isin hunda keessanuu kan isif fayyaduudha, kan nu fayyaduudha. Waliin dhaggeeffannuun isiniin jedha. Garuma isaatittan isin dabarsa qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan kiyya haga dhumaatitti yoo nafaana taatan wanta addaatis ni dhageechu jechuudha. Isa dhumaatirratti isinitti himaa. Inni sun immoo icciitidha. Dhumarrattan isinitti himaa. Haga dhumaa namni dhaggeeffate deebisan naaf deebisa jechuudha. Deebisan garuu dhumarratti malee hin dubbadhu. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Inni sun wanta ijoodha. Bakka san ga'uudhaaf immoo achim gottotina asuma taatii dhaggeeffachaatii dhaqaa yookaan jidduu keessatti dubbatama yookaan qarqaratti dubbatama hin beekamu waan ta'eef. Amma gara mata duree kiyyaatittan isin dabarsa. Mata dureen ani qabadhee dhufe gorsa gabaabaa kan obbolummaa kan jedhu qabadhee tanan dhufe. Shamara odoon jenne, dhiira osoon jenne. Gorsiin anarra qabadhee dhufe isinirra beekee yookaan isinii ol beekee miti kanan qabadhee dhufe. Hundi keessan warra na caaluu danda'u, warras keessa jirtan warra beekumsaa waanuma hundaanuu na caaluu dandeessanidha. Garuu haga tokko wantan beeku, wanta yaadi, wanta keessa kiyya jiru isin wajjin dubbachuu barbaade tanan dhufe malee hin beektan jechuufi miti. Hin tuffatinaa, dhaggeeffadhaa, isif fayyadaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Innis maalidha yoo jenne gorsiin ani qabadhee dhufe obboleeyyan kiyya hundi keessanuyyuu jechuudha. Hundumti keessanuyyuu yaada tokkoon waliif haa galluun isiniin jedha. Namni yoo alaa gale kan alaa walii yoof gale alaa gala jedha Oromoon. Kanaaf hundumti keenyayyuu akkuma fuulli keenya garagara ta'e, akkuma yaanni keenya hundi isaatu garaagarummaa qaba. Akkuma malkii keenya, akkuma akkabaabii itti guddannee, akkuma naannoo keenya, akkuma warra keenya hundumti keenyayyuu garaagarummaa qabna. Uumamaanis immoo namni yaada guddaa qabu jira. Namni immoo yaada oduma yaaduyyuu dafee waan tokkotti muddamu yookaan maalidhaa fi wanti tokko waanaa ta'uu dida. Wanti kun immoo dafee waan kana dubbadha warri jedhu ni jira. Isa kana hundumti keenyayyuu obsa nu barbaachisa. Ilma namaatiif obsi furtuudha. Obsi furtuu jireenya ilma namaati. Beekumsa hunda keessaa kan nama fayyadu obsuudha. Namni tokko yoo obsa qabaate namni obsa qabu iddoo gaarii ga'a. Namni obsa qabu waa hunda dabarsa. Namni obsa qabu bishaan gingilchaadhaan qaba jedhama. Bishaan gingilchaadhaan garuu qabuun hin danda'amu. Namni obsa qabu garuu bishaan gingilchaadhaan qabuu ni danda'a. Namni obsa qabu nama kam wajjin jiraachuu ni danda'a. Namni obsa qabu alagaa wajjin jiraachuu ni danda'a. Namni obsa qabu waa hunda wajjin jiraachuu danda'a. Sila kana ta'ee fi obsi hunda keenya nu barbaachisa. Ilma dhiiraa haa ta'u, shamara haa ta'u, nama kamuu haa ta'u obsi nu barbaachisa. Nuti immoo obsa qabaanne taanaan iddoon hin geenye hin jiru. Obsa qabaanne jaalalli jiraannan nama obsa qabutu jaalalatti darba. Jaalalli lafaa ka'ee hin dhufu. Jaalalli zim jedheetuma hin dhufu. Obsa si barbaachisa jaalala argachuudhaaf. Nama tokkorraa jaalala argachuuf, goddanyaa keetirraa jaalala argachuu fi obsa guddaa si barbaachisa. Obsa san immoo yeroo kennuufis si barbaachisa. Waanuma ta'eeyyuu haa ta'u, waanuma kamiyyuu haa ta'u, obsa namni qabu iddoo gaarii gaha. Namni obsa hin qabne yeroo gabaabaa keessatti
waan adda addaati irratti kufa jechuudha. Kanaafi obsi hunduma keenyaaf nu barbaachisa. Namni nama ta'ee hin dogongorres hin jiru. Namni immoo dogongora ofiitirraa baratu nama beekaa jedhama. Isa kanaafi obsi immoo waa hundumaayyuu furtuu jireenyati. Akkuma isiniin jedhe obsi waa baay'ee keessatti bu'aa qaba. Maaliif akkasiin jedhan maaliif akka namaan jette yoo obsitee guyyaa san irra dabarsitee laalte waa baay'ee irraa baratta, waa baay'ee irraa nama barsiista jechuudha. Isa kanaaf hundumti keenya obsa haa qabaannu. Yoo obsi jiraate bakka guddaa gahuu dandeenya. Namni obsa hin qabne haadhaa fi abbaa ofii waliinuu buluun inni ulfaata. Iddoo guddaa gahuu dhiisiti. Maatii ofii wajjin maatii beetasaba ofii wajjin jiraachuun ni ulfaata jechuudha. Kanaaf immoo bakkuma kamiitu obsa nu barbaachisa. Karaa deemnu irratti haa ta'u, bakka jirru irratti haa ta'u obsa nu barbaachisa waanumti hunduyyuu jechuudha. Namni obsa qabu iddoo gaarii gaha. Hundumti keessanuu obsa qabaadha. Akka obsa qabdanis immoo nan beeka, abdiin qaba. Obsa hin qabnuuf immoo maaliif yaada kana qabdee nuuf dhufte jechuu dandeessani. Namni obsa qabu, namni jecha namaa dhaga'u waa baay'eedhaaf tola. Waa baay'eedhaaf namas karaa gaariirra nama buusa. Hundumti keenya gorsa haa fudhannu, wal tuffachuu haa dhiisnu, walaa jaalannu. Akkasuma immoo wanta namni tokko dubbatu maaliif dubbate jennee haa laallu. Yookaan waa itti dhagahameeti, yookaan yaada wayiitii fi yookaan ergaa wayii of keessaa qaba. Isa kanaaf namni hunduyyuu jechuudha. Namni hunduyyuu namni nama ta'e hundisaatu obsa qabaachuu isa barbaachisa. Anis obsan qaba, atis obsa qabda. Obsan qabda isiniin jechuu miti. Obsi namaa garaagarummaa qaba. Namni obsisaa garaagarummaa qaba. Kan tolo daddafeetu aarutu jira. Kan obsa saasan gara gaariitti hiikutu jira. Kan obsa saasan immoo gara badaatti hiikutu jira. Kanaafi waanuma ta'e kamiyyuu obsaa yoo bira dabarre iddoo gaarii gahuu dandeenya, bakka guddaa gahuu dandeenya, gara jaalalaatitti dabarsuu dandeenya. Jaalala keessayyuu jechuudha. Nama wal jaalatu tokko jidduu yoo obsi hin jiraanne jaalalli sun galma hin gahu. Yoomillee taanaan galma hin gahu. Sababni isaatis obsa hin qabdu waan ta'eef. Obsa san immoo maalirraa dhufa? Obsi sun maalidha? Sababa maaliitiin obsuu na barbaachisa? Gaariinis dhufuu danda'a, badaanis dhufuu danda'a. Nama jaalattu san keessa jechuudha. Bakka jaalattu san keessa waa baay'eetu sitti dhufuu danda'a. Isa kanaaf obsa nama qabu, namni obsa qabu eechumatti illee jechuudha. Eessumatti wanta darbe san akka darbeetitti fudhate gara fuulduraatitti itti ce'a jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundumti keessanuu obsa qabaadhaa. Asumaan immoo wanti isiniin jechuu barbaadu yaanni nanarra qabadhee dhufe waa'een gorsa kootii kanuma isinittiin dheeressu. Asumaan gaafii yoo qabaattan wantoota adda addaa samuuna gaafiin gaafadhe irratti koomiinaaf kaaftanii jirtan gimmaashni keessanii community odoo nuun baniin akkamitti gaafii deebisteen warri naan jedhanii keessan na gaafatan baay'een isaanii jiranii. Osoo community nuun baniin odoo community jalatti gaafii na gaafadhaa hin jedhini akkamitti ol kaatee gaafii deebistee naan jettanii jirtanii hundumti keessanuyyuu jechuudha. Warri gara keessatiin na dubbistanii tokkoon keessan amma maqaa keessan kaasuu hin barbaadu. Guddaa galatooma yaadanaa qooduu keessaniifin isiniin jedha. Nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Yoo hin dogongorre immoo na sirreeffattuun isiniin jedha qaqqaaliiwwan kiyya. Community isinii banii gaafii na gaafadhaa jechuu dhabuu kootiif dhiifama guddaan isin gaafadha. Amma immoo gaafii barbaaddan na gaafachuu dandeechu koomentii jalatti jechuudha. Yaada isinitti yaada na gaafachuu barbaaddan wanta barbaaddan kamuu na gaafachuu dandeechanii isiniifan deebisan isiniin jedha. Yaadni koo yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na faana ta'an isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Asumarrattan xumuraa yaanni koo kana fakkaatan isiniin jedha. Warri gaafa duraatti xiqqoo natti mufattan gaafii nama tokko qofa akkamitti deebista warri naan jettan kunooti karri banaadha. Gaafii na gaafachuu ni dandeechu. Yoo gaafii na gaafachuu barbaaddan isiniifan deebisa jechuudha. Koomentii jalatti naa teechisuu dandeessanii. Kanuma gaafii biraa hin qabu.
isa kana ta'eef immoo like share subscribe gochuu en irraanfatinaa warri maatii keenya taani maatii keenya nuuf ta'uudhaan nutti dabalamaa nu faana ta'an isiniin jedha obboleeyyan koo qaqqaalii. Ciao, haga video biraatii walitti deebinutti nagaarra naaf tura.